kana booda miidiyaa kanarra taa'ee boo'urra wallaahi billahi guyyaa muraasa na eeggadha ani viidiyoo isinii gallakkisa ilmaan kiyya fudhadhee jechuudha Liibiyaa tara ምክንያቱም lubbuu yoo rabbiin lubbuu kiyya baaseen ba anillee na salachee jira asirra miidiyaa kanarra taa'ee boo'uun isinii galee anas jiruu dhiiga natti jedhee jira natti hadhaa'ee jira jaaladheeti miti kan asirra taa'u yeroo isin waa dhibba na gaafattan deebii isinii deebisuu dhiisee akka foon jabbii osoo afaan na qabu yookaan ammoo namni lafee yookaan ammootu lafee qurxummii liqimsuu dandeessu akkas wanni isin na gaafattan osoo dirqiidhaan fakkeesseeti kan hin jiraachaa jiru isinii galee hin beektan jedhee yaada namni saayikoo qabu hin beekadhee yaada dirqamaan iccitii kiyya asirratti dubbachuun laazimaa miti isinii galee naman goone hin jiru rakkoon qabu waan feetan yoo naan jettanillee homaa rakkoon qabu warra na jajjabeessitan galatoomaa ulfaadhaa ifamaa ani hiriyoonni kiyyallee na jibbanii maatiin kan koollee na jibbe kun hundi badii wayii godheetii yookaan ammoo baalageetii miti isinii galee rakkina rakkoon bakki isin nama dhaabne hin jiru sunis ilmaan kiyyaaf fedhii ilmaan kan kootiin hir'isuudhaaf muknaatum jarri duudaadha jechuudha daa'ima jechuudha UN'tti yoo deeme ani UN'tti of kennuudha jedhee jechuudha waan UN'n ilma namaa irratti gootu an isinitti himuu hin danda'u. haalaan keessa jiru ammootu warri feemasoonni kaayiroolee ni beeku jechuudha isinii galee namni haalaan keessa jiru wallaaleen jiru maraafuu rakkoo hin qabu haasaan baay'atee farreetti hin fe'anu waan feetanillee yoo naan jettan mataarra na jirtanii warri na jaalattanullee rabbiin isin haa jaalatu warri waan naan jettanullee hunda keessaniifu rabbiin ka hojii keessanii isiniif kaffalu garuu dhaamsi ani isin dhaammadhu ajandaa na godhachuuf hin barbaadina isinii garee sagaleellee nan waraabbatina ilmaan kiyya itti haa guddifadhu rakkoo hin qabu akkasumatti na arrabsaa ammoo jireenyi diddeenatti hammaatte ani ilmaan kiyya fudhadhee gara Liibiyaatti taraa jechuudha muknaatu anallee na salacha'ee jira bakka miidiyaan kun na dabbaree jira caarraa biyya sadaffaallee gaafadhee gaafa ani ispoonsara sana galfadhu gaafa sponsora galfadhu baatii lama baatii sadi keessa sii deebi'a akka isaan naan jedhan garuu jarri isaa gawnaa naan deebisne wanti hundinuu gara rabbiitti yoo dhufe malee wanti ta'u hin jiru gaafan ilmaan kana garaatti baadhu firri koo ormi hiriyoonni koo daa'ima kana garaa keetii baasii firra akka ta'u osoo isaan naan jedhanu ani ammoo rabbitti hin ba'u jedhee mudhii kiyya hidhadhee beelaaf dheebuu danda'ee jechuudha kanaa kenne rabbiidha silaa waan kana ka isinitti himuu miti isinii garee obsee bormaaltu na mudataa hin jenne ilmaan kiyya garaatti baadhee baatii afuritti kan hin operaasyoonii deemee ta'edha laazima qaama kee hodhachuu qabdaa baatii ja'a keessa ilmaan si jalaa baatii naan jedhanii ilmaan kun fayyaa qabaatteef fayyaa dhabdeessi osoo hin beekin deemee lubbuu kiyya dabarsee ilmaan kiyyaaf kennee jechuudha isinii galee haati kan koo abbaan kan koo ilmoo dhiiraa hin qaban gaafa ilmaan dhiiraatu garaa si jira naan jettu meebii haati kan koo abbaan kan koo sababaa dhiira rabbiin isaaniif hin kennineef kan kootiin haara galfachuu danda'anii ofii ilmaan waan ilmoo dhiiraa waan nabaniif kiyyatti gammaduu danda'an jedhee isinii galee ani nama asirratti akkasin na argitanu nama guddoo isiniif fakkaachuu danda'an haadha kan kootiif ilmoo torbaffaa ani ijoollummaa kiyyaa qabee bu'aa bu'ii baay'eedha kan hin dabarse jireenya kan koo dhuunfaa keessattis garuu an takka waan jireenya kiyyaa gabbaillee isinitti madhee hin beeku muknaatu guddisatu murteessa isinii galee ilmaan kana operaasyoon godhadhee isinii galee akkasuma ani bishaaniif kiniiniidhaan kan ilmaan kiyyaa asiin gahee isinii galee dahee baatii afuritti ammas operaasyoon ta'e sanaan achi mee namni biyya kanaa guyyaa tokko dubartiin dhalaan biyya kanaa faafii ko deemnee guyyaa tokko ilmoo isii shaaworii gashinee gargaarreera namni isiniin jedhu haa jiraatu no qophaa kiyya ilmaan kanaa isin gaadha kophaa kan koo nama tokko malee
arrabsitu guyyaa hunda teessee kadhattanaan jettu sinii galee namni as miidiyaa kanarra taa'u koo baatiidhaan firri isaa yookaan ammootu namni asirratti sappoorti isa godhu baatiidhaan maallaqa osoo isaaf ergu halkanii guyyaa asirra ta'a jechuudha. An ammoo kun wooma miskiinni akka keessanii asirraa sappoorti na godhe sinii galee qoonqoo kiyya cufee fedhii kan koo waan ofii kiyyaa na barbaachisu cufee ilmaan kan koo yoo duraan aannan yeroo 3 dhugdu ta'e yeroo 2tti deebisee yoo yeroo 2 dhugdu taate yeroo 1tti deebisee sinii galee bambarsii yoo guyyaatti yeroo 7-8 jijjiirrattu yeroo 6tti yeroo 5tti osoo akkana deebisu osoo fakkeessuudha adda ilmaan kan koo na isin gaadhe alhamdulillaahi rabbil alamin. Gaafa deengedda mucaan kan koo asirratti na jalaa kufu as hodhaa 4dha kan hodhame sinii galee gaafas maallaqni harkaan turre maallaqa baay'eedha kan hin gaafatan birrii 5,600 gaafatame as keessaa moobaayila kiyya keessaa doolaara 70 qaba ture doolaara 100 yoo ga'e malee yookaan ammoo doolaara 50 san baasu homaayyuu naan godhu birrii 2,000 naan baasu. Doolaarri 100 birrii 1,500 birrii 3,500 dha doolaarri 100 as keessaa yeroo baafattu jechuudha. Sanoon ofii kiyyaan baasu nama biraatu baasee naaf fida sinii galee baay'ee tokko rakkadhee akkanitti ta'e ilmoo kiyya yaalchise anaaf rabbi beeka. Garuu osoon ka'ee yeroo sana akkas ilmi kan koo akkas na jalaa ta'e na gargaara osoo siniin jedhe guyyuma hunda asirra teessee waan rakkinaa haasoftii naan jettu mana kiyya keessaa takiifan qabu namni garuu yoo rakkate firuma isaa jechuun faamilii isaatti namuma ofiitti kan bahe haasa'u. Wallaahi billaahi onneen na dhaabatte jechuudha argitanii fuulli kan koo na jalaa badee. Gaafan ka'ee isinii himadhu waan jechuun bakka waan giraa na tagaabba'ee waan godhu gaafa huyna saalfataati. Fuuldura namaa ta'anii koo haasa'uun baay'ee tokkodha kan namatti ulfaatu. Maqaa ijoollee kooti yeroo guyyaan haasa'u waan jaaladhee haasa'u isinitti fakkaata. No, jaaladheetii miti rakkinatuyyuu na haasa'isiisa mala osoo naa danda'ameeti ani guyyaa 15 wallaahi rabbiin uumetti ni kakadha guyyaa 15 guyyaa 20 osoo nyaanni afaan kiyya hin seenin jechuudha nyaata osoo hin nyaatin kiniinii qofaan tajaajilee guyyaa 20 guyyaa 15 yoo xiqqishuusii aannan wayii yookaan juusii wayii qammasee adda garuu asirratti na argitanii coraan kiyya natti deebi'ee qaama keefaa of mul'iftaa jettanii na arrabsitan. Qaama kiyyaan yeroo gabba uffata ijoollee kiyyaa waliin fiiguu naa ta'u ilmaan afuriin qaba kan hin ba'u aspaaltii irraadha kan hin ba'u. Ani rabbiin keessa kan koo na beeka isinii galee kaleessa boolla qabriitii baatee adda qaama kee eenyutti agarsiifadha eenyu naa laaluudha waa fedhii dhiiraatiif asirra bahaa jiraan. No garuu yeroo an deemu yeroo an fiigu ilma afur kun asiin fiiga laazima uffata lafarra harkisu uffachuu miti uffata qaama kiyyaan haa ta'uudha kan inni online irraa talabadhee uffadhu duraan nan beeytanu duraan an nama qaamni kiyya kana caala guutuudha nama kiiloo 65dha uffata naa ta'uun uffadha laazima muknaatu ilmaan kan koona jala aspaaltii irra bahuu dandeessi namni na jalaa kuffisuu danda'a ijoollee kiyya waliin fiiguudha shaarbii sammuu akka isin naan jettan sana jabachuu hin danda'an rabbiif hin jiraadha malee ani ilma namaatiif hin jiraadha. Shaarsan yoo an taphatamade qilleensi narraa buusuu danda'a isinii galeemi ijoollee waliin yeroo fiigu ijoolleen narkaa darbu narraa buusta dirqamaan shaarbii qaba uffata likkii kooti ana yoo gargaaree ture. Duraan baay'ee sappoortii na godha nama waa jedhu wanni godhu hin jiru na dhaabbatee jira jedhe ani amma isinitti naaru isinii galee gargaarsa keessaniidhaan kan hin asge garuu madaa baay'ee qaba akka xabitti miti ilmaan kan koo kan hin asiin gahe isinii galee isin gargaarsa kalee na gargaartan qofa argitanii ilmaan kan koo asiin gaachuudhaaf mudhii kan koo hidhadhee biyaansi sibiilli qaama kiyya keessa jiru kana caalaa jechuudha isinii galee mana yaalaa kiyya ji'atti hordofaa ijoollee kiyya baatii guyyaa 15 mana yaalaa geessee hordofsiisa muknaatum ijoolleen lakkuu dhalatte sagaleen hin jiru ijoolleen vaayitaaminii irratti lukti jaraa dabuu danda'a isinii galee ijoollee kan qorsa seeraan kennineef yeroo ijoolleen dhalattu
qoricha aduutu jira, kan ijaatu jira, kan lukaatu jira isinii galee kana hunda sababa na dhukkubuuf kanan goon. Ilmaan kiyyallee anaa waliin baay'eedha kan isiin bu'aa bu'ii baay'ee dabarsitanii miidhamti. Amantiin isaa inni kuni inni piin ta'e kuni leevilii 40 qaba. Bituu hin danda'u akkaawuntii kanaan kooyinii jechuudha. Akkaawuntii biraa banatee akkasiin argitan immoo leevilii 36 galee jira. Kana malees hedduu qaban sappoorti gochuudhaaf eenyummaa ofii dhossee gaarummaa daangaa darbe. Waan kana argitanii beektu namarratti namni koo gaafa giiftii namaa kennu gaafa sappoorti nama godhu na argaadhaaf fooloo guddifachuuf yookiin immoo akka namni isa jajuuf yookiin immoo olaantummaa isaa agarsiisuudhaaf akkas godha. Namni kun garuu eenyummaa isaa dhossee akka namni doktariin ta'e wallaahi osoo hadha isinitti himne namoonni hedduun hin beektan. Namni tiktaakii kanarra jirtan jechuudha. Osoo doktarii jedhee isinitti himne hin beektan. Namni kun garuu nama gaafa geemii sana qofa sappoorti na godhaa ture osoo hin taane akkaawuntii guddaadhaan akkaawuntii amma isin leevilii 40 argitanu kanaan nama waan giiftiin ta'e tiktaakii kanarratti na agarsiisee diina meeqa narraa cabsee gammachuu meeqa biratti na biratti dhaabatee na cinaatti argamee yaadaan abshiriidhaan jabaadhuudhaan obsiidhaan sabariidhaan jechuudha waan hundaan na cinaa dhaabatee har'aan nagayeedha. Nama kana ibsuudhaaf an jechatu naan qataa wallaahi laazim an baasee himachuu illee hin danda'u miira kiyyallee taphataadharuudhaaf obsee dadhabee bakka hadhan naafa boo jedheetin hadha dubbachuu dhufee naa galatoomii an jecha siif hin qabu jechan ittiin si ibsu si hin qabu ati anaaf nama addaati ati dhugumatti nama kabajaa qabudha nama addaati nama kabajaa qabudha nama kabajnillee si himadudha namallee rabbiin jechuudha addunyaa akaraatti rabbi si gammachiisu rabbi darajaa kan kee oolaa fuudhu rabbi wallaahi waan jedhee si ibsuun qabu galatoom beekaa an kana caala dubbachuu hin danda'u waan ta'eef doktar galatoom kabaja rabbi mataa kan kee oolaa qabu rabbi kabajaa sitti haa oolu addunyaa akaraatti rabbi si gammachiisu thank you so much wallaahi. Sorry, dhugaa rabbii dubbachuudhaafi akkuma siiduun isinitti himte ani siiduudha akkas boohu hedduu miira si jabeessiti argeen beeku wallaahi anachi taa'een boohee dhugaa jettee siiduuni doktar jechuu isin hundinuu ni